galera morran deebi'a. Kakira mana gua jannah tabol kala. Shannafaan jirus ma dhugaat. Kawaggaa kudha afurii qoosaa jedhee dhugama isin jedha gara abbaa kanaa. Injilli maalin hojjadha gaanoo cidhaan hin fuudhe. Uyi giidoo kee taana malee ditti kennigaa. Haadha maamii baata rabbii jedhaati. Haala baata jika. Maali? Ijoolleesi. Wala laayifi irra jiru deemona gowwoomsa. Wallaahi billahi laayifi irra jiru. Mee afaan eegaa wal fuudhu. Ameerikaatiin si fuudhamu ji'a tokko. Dhiisaa bakka rakkoon hin jiru dhiisaa ana balleesse sinumaayyuu. Naa gowwoomsaa hin bo'aa jettee haala ta'e. Maali gaan kolfaartee akkasin nagaarta nutti. Maal? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeroo dheeraan booda. ውድ ተመልካቾቻችን እና አድማጮቻችን እንኳን በሰላም አዳሃደ ማልታለን ላ እንዱፈን ዱፍነ jechuun maal እንኳን በሰላም ጠበቃችሁን jechuudha ስለማለሳ ማርፍኩን baganagaan dhufne jechuun baganagaan nu eeddanii dachaaniirra ammattenaal mattenaal abbaa giddii sana fudhannee wottintinii inni rakkoon qabu abbaa giddii abbaa giddii ufneerra bara abbaa giddii mattenaal jedhama malee harka rukutanii abbaan giddii hey mattenaal abbaa giddii sana guyyaa tokko firaanki irratti wallahi abiibti gantummaan beetudha malee gandummaan ni beekta innaa maaliree qoyni guyyaa tokko silkii isaanii barbaadame anaa walitti hin qabnu noo sanii miti bane waan ijoolleen jimmaa gootuun si jedhan dartu akkam jaratu si quban qabne malee jaratu na quban qabne malee silkii feesbuuka walitti qabdan wanni abbaan tamaamaa qoy maal isaa laakkoofsi isaa profaayilii isaa jira jedhama faarmaasii namni kaasu miseenjara yoo ta'e maqaa kan kebbaa kaasaa fireendiidha walitti anatu walitti si fidaa qoy walitti nu fidi bakka mattanaalii kanarraan waan ijoolleen jimmaadha seenaa jabeeffadha dhuga rabbi isin isaati damee afur abjuu keessan isna hadda abbaa tamaan firaanki isinii gochuuf deemna waan isaan jedhanu kan waliin dhaggeeffannu ta'a turiitiin kan keessan abbaa tamaa dhammoo dhiibuusuu barbaada yoo rabbi naa laafiseetiin jedhe jechuudha hundi keessaniyyuu nufaan agara isaa deemnu isiniin jedha gara yuutuubii dachaanii jirra bum mul'atu kaasaalleen jiran bakka Halo? Halo? Eenyu isaa? Halo? Halo? Halo, indagamu, halo? Ilaa ilalla kaalachi dilloome. Indagaama abbaa. Salaamu alaikum abbaa tamaam. Maaleykum asalaam. Fayyaadha? Fayyaadha hoo nagaadha? Alhamdulillah, nagaadha. Nagaadha hoo keessan nagaadha? Nagaadha, alhamdulillah. Maali? Kabinii kottuu sanyaa dhugee taadha seenaatiin tana sagalee kireef shakkaa jira. Anumatti isinii bilbile. Intalli kee nagaadhaa ofii? Nagaadha intalli kan koo namatti isin barbaade isinitti na ergate. Abbaa mana kee ati laddiin immoo nama biraa. namatu barbaade isin ergate nama kanaatillee akka jaalattabdii qabaa nama wayii si jaaladhe jedhama maa jettu. Halo. Halo. Moo hin dhaga'amu? Hin dhaga'ama akkin jedhe. Ilaamee. Eshi. Gadda waa dabalachuun iyyaa qabdanii nama wayii isinii argeetanii inshaallah isinillee nama kanan harkatti hin diddanu isinii jaalladheetanii bakka namni sunis isin jaallateeti isinii galeera morran deebi'a. Kakira mana gua jannah tabol kala. Shannafaan jirus ma dhugaati. Wallahi shannafaa miti kanuma dhugaati nayyeellaasisiinaati isiirraa qaboon jira amma. Maaliif inni kee jiru ladii salmuuko? Eenyu
isaati na argee. irraa fagoon jira amma silkiin itti isinii kennaatti wal baraati. Nama kana akka ati jaallattullee hin beekaa isin nama jaallatanii waan gaarii nama ofiitiin jaallatanii jedhudha. Durba moo dubartii dheerumtee baate? Durba kichuudha. Dheen galduma kana 14 seente. Ishaan naftamu lakki ilmoo kona gowwomtaa jirta dhiise baba. Durba mana keetti salaamataa kennaa maal ol gowwomtu maal tufe? ani maaltu na dhibe yoo isiniin ta'inis rakkoon qabu maali riguuteera. Dhuguma. Ina gowwomtaa jirta malee namni waggaa 14 akkamitti rabbi jedhaafi. Kan waggaa 14 qoosaaf jedhee dhugama isiniin jedha nama rabbaa kana. Intalli na gulaa yoo na gowwomtuu ta'e natti himi malee. Kan waggaa rakkoon hin jiru isinuu booda wal gaafattanii umrii dubartiin hin himtu. Yoon ol butees naaf haaseeti yoon gadi butees isintu na namanne nama kanattiin isinii kennaatti wal bara amma bira dhufeera. Nama ilaame ittiin haasaa na yeellaasisinaati marabbaan tamaan kan keenya dheeratti sin fidaadha ormatti akkasiin baatuun hin barbaanne nama hunda duukaa bu'aa. Dura isii kaanuu akkam goona gaabaa diriyyaa'oo maaliin hojjadha gaanoo cidhaan hin fuudhe. Bakka guutee rakkoon qabu barisiin rakkoon qabu booda. Cidhaan hin fuudhe maaliin godhan jedhe bakki maaltu guutaa miti. Maarree ammas cidhama gootanii fuutan kawaa tokko rakkoon hin jiru isin gargaarra. Itiidhaa ilma gadhiisuudha moo gaa'eesumatti fuuchuudha filaan isaa yoo ta'e. Maaliif gadhiiftu maa gadinniisinaa? Birrii qabdi, makiinaa qabdi, waa hundumaan qabdi. Ammas Ameerikaa deemuuf carraa waa hundi toleefii jira. In gowwamsu isin kun badaas biyya keessa teessee isin rakkiftu deemtee dhufti iyyuu fira kana karaa Ameerikaatii qabdi firrachi geessuudhaaf deeman. Shannafaan jiru wallaa carraan kun isin hin darbiin isin nama bira teessanii isiutti wal bartanii amma isii bira taa'ee waa isii kanatti isinitti munis natti ulfaateera. Itti kennuugaa? Giidoo keessaa nama itti kennigaa? Hawwaa. Hello, salaam alaikum. Waalaikum assalam. Akkam jirtan abbaa taman nagaa? Ayyaana nagaadhaa hoo? Alhamdulillah galata rabbii nagaa jira bakka jiraattan akkamii? Bakuma hadda rabbiin sagalee teessa wanna dhageessise. Amiin. Ayyaana ofii nagaadhaa? Wallahi nagaa alhamdulillah beektanii akkuma haati seenaa isiniin jette ani isii malee nama birootitti illee waan himadhu namni homa namni hadha itti himatee namni hadha waliinaa sa'een boru nama cabsaa boru waan biroo namaan jedha. Ani ammoo jechuudha nama argetti waan waa himachuu hin barbaadu waan arge namatti himachuu hin barbaadu haadha seenaatitti himadhe. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf ani waan isinillee rakkisuu miti gara mallaqaanis ta'e gara jireenyaatiinis ta'e waan isin rakkisuu miti inshaallah yoo rabbiin tokko nu godhe meebi ani isin jaaladheedhaaf rabbi yoo waliin nun jaalatini isin yoo nan jaalanne homaa hin ta'anii garuu ammoo rabbiin akka tokko nu godhullee abdii qaba. Abbaata maamani isin dhugaa dubbachuudhaaf. Jireenyuma keessa jiru kanaaf ammallee maalee bocuun mangajeela. Inni kun tururuma jaruma keetiin amma yaadda malee gaadura yookaan mo'aasaa ta'u. Abbaata maam dhugaa dubbachuu kan onneeti yarraa isin jaaladhe haala keessan amala keessan. Gad ilaalee olkaalee.
Tamamni beektanii namni yeroo ammaa eenyutu jireenya namaa jaalata namni jireenya namaa waliin jaalatu hin jiru. Addaan nu oofanii abbaatamaa miti addaan nu baasanii an takkaayyuu dhiiratti ol fuudhee sagalee akkana haasa'ee hin beeku takkaa dhiiratti illee waa dubbadhee hin beeku. Yoo xiqqaate jedhee haadha seenaa tana itti himamoo hin dhiisa jedhaatiin dheengadda argitanii karaa keessaatiin isinii barreessuudhaaf ta'ee ka'e. Maalin boingi waa tokko yoo jadi mana yoo jadi waan taaniti adeemanu malee waa tokko suma fuudhaati. Rabbi tokko nu goona maal namuun bareedduu malee kun. Abbaatuma an dhugaa dubbachuudhaan waan biraallee miti kabajaa keessan jaaladhee qabeenya keessa wayilee waa quba qabaadheeti miti. Imaanuma isin qabdan san kabajama isin qabdan san jaalalama isin qabdan san. Hambaa isa wayi gara jimmaa kanallee dhufuudhaaf abdii qabaa. Jaalaluma kiyyaaf kabajaan ani isinii qabutu hedduu achi gara si. Eessa silaan kee biyyi kee utuun biyya keetiin gaafatinanii dubbiitti galeeyyuu. Kee gara haa. Wallahi ani ijoollee arsiiti gara arsiiti. Maqaanoo. Maqaa wallahi numa na beektanii ana haadha faateetii bara baatama baata rabbii jedhaati. Haadha faateetii kam. Isinuma miidiyaa yaamu wajjiniin geemii taphatu. Abbaatamaan isi ma'ee jechuun namni beektanii waan rakkate. Na gowwoomsaa jirtu moo ijoollee walii galtan. Abbaatuma rabbii jedhaati tasatti mimmaan kiyya bu'aa akkan haasoftanii rabbiin jazaa isinii haa deebisu wallaahi waan biraallee dubbadhu. Faatteedhaan gowwoomsaa jirta moo isuma dhugaatii jechuudha fadheen jechuudha. An tasatti mimmaan kiyya bu'aa abbaatamam tasatti mimmaan kiyya isinii waliin na bu'a. Boyni gaa'ee ijoolleeti. Wallahi billahi laayibii irra hin jiru. Wallahi kan rabbiin natti argu abbaatamaan gubatuma garaa kiyyaa keessa kophaa kiyya taa'ee isin haasa'u jira malee laayibii wayitu irra hin jiru. Amma isa wal fuuchuudhuma gaa inni taatu. Rakkoo qabu laaltanii waa hundayyuu onnee kiyya ta'u. Icha fide gaa jala waan jiru haasaa meeji yoo wal fuuchuu ta'es wal fuudhama malee. Boocammoo maali boosari jechuun namatti rukute moo. Mari'atameeyi jaarsi ergameeyi akkasiidha jaarsi dhagaammoo asii farankaan ba'ee jaarsi jimmaa ka'ee achi dhagamoo joon. Abbaatamaaf dhaggeeffadhaa kiyyaa faasa abbaan kiyya sheekallee nama akkasiin nama rakkisullee miti. Ammallee tarii deebi'anis nama biyya keessa taa'u miti. Kun amma carraan Ameerikaa naa bahee waa hunda xumuradhee. Inshallah yoo rabbi jedheetiin jedhe jechuudha ji'uma takka bichatu naafa ji'uma takkaan booda fixadhe jechuudha yoo rabbi nu laaffise gara Ameerikaatittu isin fudhadhaa haadha manaa teessan sanillee fiduuyyuu dandeessanii jireenya kana walirraa jijjiiruu dandeenya. Amma isa mee afaan eegaa wal fuudha Ameerikaatiin si fuudhamoo gaa'ee waan ji'a tokko naaf Ameerikaan deemaa deette wal fuuchuun eessatti gaa'amaa hin Nikaa godhannee kaanee jechuudha nikaa raawwannee kaanee na bira kaayiroo dhuftanii inshallah bulii kudhan keessatti waa hunda isiniin xumuruu hin danda'a. Asii kaayetan kaayiroo dhufaan. Ilaaleessi yoo na gowwoomsaa jiraatan ijoolleedhaan gowwoomsinaa. Abbaatama maltaatan haadha seenaa qufa qabeera abbar akka waan qufaatu godhatti malee dhugaa rabbi maal isin somna sila. Isin akka waan qufaan qabeeru akka waan akka waan qubiin qufa qabeeraanii barsaniif jecha qufaa jirti malee anaan argitanii sagaleen keessa hin jiru abbaatama. Rabbi maali gochande maali? Hindi daaran booda. Maali si malaa'uu amma dhalaa rakkoo dhalaa si kaandee nyam fuudhee ijoollee dhiifaan amma yoo booddee haasaa ta'e hoo jedhee. Giroo keessani bakka amcattiin aartee bohaartee. Dhiisaa bakka rakkoon hin jiru dhiisaa ana balleesse silumaayyuu. Isin dhiiraa miti nam fuudhan jettanuu gana. Ati ana dhiisi bakka mucatti dhiisi bakka dhiirri biraatu hin jirti naan jedhe.
Bakka dhiisaa isinis bakka alfaata tadhiisin dhiira biraa yoo Ada seenaa dhiisinaan hin jedhin jaalalaa bar wanti maal kun. jaalala kana jaalala bakka dhiisi hin beekanu jaalalli kan jecha nama duriiti bakka dhiisi Ada seenaa onneeti. isiniin galu Ada seenaa akkamitti akkamitti naqee ganaa manaan marii adda jettu reesina waan meeqasinitti mee Maal mucaanoo ergasii lolti maaliif adda akkanuma nama maayii miskiina wayii taate mu. maal miskiina Waanuma kana yuulaa ifatti. Namni milishaan qabdeef namni jaalalli qabee tokko abbaatamaa marka keessan bakka dhiisatasi mataanan cabsiin hin ga'a Jaman ollaa kan kee ta'uu barbaada sirraa siquu hin barbaadu. abbaatama maalo yaada Immoo ajetti haala ta'e. maali gaan kolfaarti akkasin nagaarta nutti Maal sosobaa kan Maali sosoba? Mucha maaliif isin akka kanatti nanaasiftan maal suutumaan namatti himtan mammaqaataa sun harkaa badeeru. bakka dhiisaa qoyme bishaan wayii naqeessii fida bakka Ada seenaa waan akka nyaadhu hin dhugu. Guyyaa sadii gahee mi amma wallee nyaadhu hin dhugu. Ani hin barbaadu. isaanii galaan jiru abbaatamaaf isinii galaan jiru bakka dhiisaa Mootilaan isin talloo furdoo bareedduudha waddalloo kajeela. Maal koo jaallatte silaan isin mee rabbee jedhaan. isiin nama xiqqoo isii bishaan dhugee barbaacha malee sila waddalloo yoom dhabdee isinitti dhufte Egaa kana ta'e immoo gameera nama yaada qabaara kooba baga mari'anneetuma jenna malee ta'uu kanaan immoo waan murteessu malee maa fuutuun man qajeelaani. isin ganaa kajeelaartu isiin immoo murattee kaateetti siluma isiinii akka carraa ta'e ijoolluma jimmaa kanatti dheeruma ammallee isaan kun nama duriiti waa beekan jechuudhumaaf isinii immoo hin galle isinii immoo jiruutiin gallee bakka dhiisaa Inni suumi egaa sila ta'e haa ta'u. Mucattiin durbaa malee durbummaa qabdi. Aloo. Aloo neetworkii ciccitaara intalli durbaa bar intalli durbaa abbaatamaam akka asoftu miti bar durbaa Isa malee beennu mee inni mari'an nagaa malee akka kanatti akkamittan murteessanii. Nama yaadaan isa baasii malee nama yaada malee maal fuuta kuma xabittitti galamaa fuuchuun man kajeeladha. Ila fuuchuu ilumaan kajeela. Ammoo akka kanaan immoo sarda. nagaan bulaa isiniif hin taane haasaan isiniif hin galle Jamu dhiisi bakka irrachuuf. Akkanamitti gaadhiis immoo ajitti anis immoo innuma duraanis illee numaan kajeela fuuchuu. Nama yaada kagaa. yeroo keessan egaa isin ganaa mari'adhaa Nama yaadaan jedhe ka jiru nama yaada jechuun ishii jechuunuma. Anis hooma sisirreeffadhee ka'u malee jedheetan malee diduu miti. Isa fageenya kana ta'e malee inni qalbii nama hin ta'u. fageenya isiitu isinitti dhufeeruma malee isintu achi dhaqee teeruma ammoo maaltu si yaaddesseen Innuftuu jette kakaayiroon immoo hagitee dhageenyu fagoola ayyariidhaan maalinnaa qabu jedhan yoo makii. ayyarii nama biyya fagoo jirutu namaa erga malee isin ofii kaffalattanii hin dhuftanu Ilaa sadaquu sanatti waliin galudha. hin fudhattaniire Dhuftu malee intal. Rakkoon qabu ammaatii kiyya dubbisuu deemaa. Maqee takamittan galchaadha jaarsumaan dubbatamee manni ijaarame yoo jedhe malee. rakkinuma qaraatu isin nagaan bulaa Yaadatee. oo gurri nu isin didi amma mucattiin durbaan dandeessaniire abbaatamaa Dhagaan jira. bakka Intalaana gowwoomsaa jirtumoo? gowwomsaan jirru yuutuubii haadha seenaarraas ni bilbille amma garuu Abbaatamaam wallahi bagguman isin argee osoo dhugamallee jaalalaafillee akkanatti mimmaan adaagajjisee isin booyyada hagara hunda garaa jabaattaniitiin jettani hangaruu pirankii isin godhe ishii ulfaadhaa hundaaf iyyuu maal isin hagara hunda wannummaan guddaa maal inni guddaa gootaniitiin hay dhugaa rabbi hedduu isin taasisabe ishii isinitti aaree jira wallahi. Ishii isaa gaa poostii isaanii keessaa natti dawwaltanii kaatanii poostiin godhinaati. Inta
Adita dhuguman se'e deebitanii immoo nagawwa maal haadha seena si immoo wamte akka kana na hojjeta. Lammata namni akkanaan dawwal. Nattiin dawwalin lammata. Yoomtu waraabe. Hojii keessa intallinni sun ergasuma achii gitelattis na ifata. Siluma shakkeera booda ergasii na ifatti bakka ummatti akka kana qoodofte naanaa soften jedhe yaadofte. Yaanatee isiidhaan habawu. Na gowwoomtuudhumaa fi gaatiidhuma walii galtanii dhuftan. Ergasii achii taphtoofi natti na ifata. Otuuna argina darbata achii isaa darbatu. Buqqeesi darbinaan of hin kuftanii nagaan bulaa abbaatamaa. Dhirooftu waraabetti lammatan irratti hin dawwale. Abbaa keessi ta'a macaanyaa waraabetti akka deebitee intala tasaadhaan wajjin hin gowwoomsitu. Akkuma gadi dhiisnaa uwwanaa gadhiifna jechuudha jettanii. Gadin dhiifnuun fuutaniire. Lubbuun keetti keessaa fuudhamu jechuudhaaf abaarta. Amma deebi'aatu mana gowwoomsaa. Nagaan bulaa amma bor yuutuubii goratti wal agarra. Waan asa. Dhirooftu. Waan. Naari akkamiin naari akkam. Wallaahi. Hai maal jechuudha sila ni naari akkam. Dura na kadhataaran Hai ada kati haasayan hin beektu. Astagfirullah haadha seenaa. Adama silaa maal jettan beektaa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abbata mucattii wayitii waliin guyyaa afur akkana ga'ee baay'ee cannaqamaa. Isiin achuma duraanatti nimtu dhoofatti fuulli isii sabaayin isii baay'ee jijjiiramee jira. Mucattii tana maaluma taate jedhan malaalaani biyyatti nagaama biyya dawwaltammaatiin nagaadhaan nagama naan jettiin numa cadhifti fuula isii gammachuun hin jiru. Maal akka taate ani hin beeku. Bakka amma kaleessa dhuftee haadha seenaa baqqaan oovarii na dhufee dadhabee baqqaan yaannatti bazza'ee akkana abbatamaan waan akkana hajamee naan jettee natti himte imimmaan kana qabachuu dadhabdee waliin boo'e jettaan. Asirraa oolbil inni hollattaa bar. Rabbi tokko haasaan tokko kunoo qajeellaanis qajeella jallannaanis jallattee baraati seenaa rakkoo. Astagfirullah. Sanuu jettee kolfitaa. Maalan godhareetu walitti bu'aan. Innante haasofteen beektu gizee namni haasa'e nama bira teettee kolfiti barra koo dhabal isnaafu bakban nama akka piraanki godhanii hin jiru bar gizee namni haasa'e nama bira teettee kolfiti. Of ta'u feeti haasoftee hin beektu furmaanni maali ni mala qajeelaniiru bar didaniiti. Laa karaa qajeelee bar karaa qajeelee warra murii adda malee bakka Ameerikaatiif mallaqa sanitti dubbannaan karaa qajeele. Karaan qajeelee qajeelee. Hai. Ay dira kana. Ada osoo Ameerikaa jiraadhee mallaqa qabadhee jaarsiin jira ada. Biyyuma baqaa kan aggassi qabee bar. Kaanee walitti buufnee tikeetti sirraa kunneeti maachitti tuugeessineeti darbannee yoo. Haadhatii amma jaarsa kiyya osoo ati TikTok kanarratti waan postatiin jaarsa kiyya ammaan jedha seeta. YouTube haadha seenaarra viidiyoo wayii hojjannee jirra jedhaanii malee haadhatii inni diigamtee bultiin tiyya. Qabamtee? La. Qabamteetta? Doaina godha qabamee jira harka namaa seene. Mucaan keenya tokko wallaan sagalee kana garratti sagalee kee kanarratti hojjetee bar. Ni kaadhatee galee. Mucaan jimmaa tokko deengadda ni kaadhatee. Harka namaa bu'een jira. Harka namaa bu'een jira du'aa. Dawwalee kunoo dawwalee julaala. Dawwalee. Kaasitti himna. Laalaa booda kaasaa qoy. Sagalee isaa dhageessanii fi haati faatee qabamtee jirti ala fikiraa. Argitanii waan fakkaatu rabbi silkiin chaajjaan jirtu akka. Anchi akkamsi mucaan hin bareeda akka. Maashaallah irraa jedhee haadha seenaa. Anchi ashaangullitti illee ta'u irra godhiitii poosti godhe Amaazoniin geessinee irraa fuudhu. Habiibti dhiyoo tana fidee feesbuuk irra poostate wallaahi bara haadha seenaa rabbi na kaasee. Asima anasiin poostate. Jirra Amaazoniin geessin. Maal Amaazoon geessan? Amaazoon geessin. An poostatee jennaan. TikTok bakki eegala fuudhanii original isaa fidanii eegala kaa'an. TikTok isaa eegala fuudhanii fidanii. Haadha seenaa maarrifadhee achuma fiigicha. An koomenti dubbisa haa gizee waa poostate bar daqiiqaaf seegentiin koomenti dubbisa haga sa'aatii takka gizee waa poostate koomenti ilaala. Koomenti nama 15 kan akkana ni ilaala.
keessattuu kan jaarsaati eenyutu irra bu'ee dubartii kamtu jechuun eenyutu waa waliin dubbataa laala kaa'ani. Akka gisee ofiiyyuu viidiyoon hojjetamu mitiin. Ni laalaan eenyu waa barreessee eenyutu dhufeetti waa jedhee koomentii kana dubbisa. Gisee fidanii namni lama fidee achi suura fuula isaa buusatu. Ani gaafa badeega. Achumaan fiigee dhaqeetumaan. Hiriyoota matii jettu fe'ee kakkaa'utti hin poosatee fakkaate orommaan nabee. Aganumatti waliin raftu. Orma wal beeknu na fakkaate. Malee inni nama miidiyaa irra mul'atu miti kan. Achuma dhaqeetumaan suura mataa achi balleesse. Anillee yeroo biraa fe'ee kakkaa'utti wayii banadhee fideessi jalatti qabgodhu laata. Anamma oriijinaala isaan poosatu kaa galii. Wallaa oriijinaala jaarsa biyyaan poosatu. Inni nama miidiyaatii miti hin poosatu ani. Ati baatee waan qabdee hojii rakkattee beekaa. Laa ka waliin rakkatan abiibii ka waliin rakkatan isa. Inni amma viidiyoo kana itti boosse kana yoo argee hin lalasaa. La amma ittiin osoo ati hin poossatiin hin dura bifti amma tan amma bilbileetiin baraadha seenaa waliin viidiyoo piraankii akkana hojjannee itti mayyoo sana yommaan dubbatu. Rakkanne kunoo eeyyama abbaa manaatiin alatti waa hojjechuu hin dandeenyu haadha faatee illee rabbiin haadha faatee qajeelchitee harka dhiiraa buuftee moo inna allaha ma'a saabiriin. Nu hunduu akkanumatti sirroofne ala fikiraa. Gaafa durbaan ammoo qabaan nan danda'u qabaa ganna dhiisaa jedha gaafa bultii. Wannoodha kaa jechuun akkuma ofii kiyyaa waa jibbu waan inni jibbullee ofirraa eeguudha. Ofii badanii dhiirsa ragaa qabachuun sirrii miti. Bakka kanarratti gisee biraan itti darbiisni godhaani waa'ee dhuunfaa isaa. Akkasii faamilii yuutuubii haadha seenaa sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa ammas taree deebi'eetiin yuutuubii irraa bannee jirra. Inshallah kana booda gara yuutuubiitti deebinee jirran jedhee yaada. Yuutuubii haadha seenaa sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa laayik gochuu hin dagatinaa warroonni viidiyoo asirraa murtaniitiin gara tiktookiitti fiddanii jettan ammoo isiniifis vaaralii homaa wanni takka qabu tokko hin jiru. Yoo dandeettan meebbi fakkeenya paartiituu fidifaa eessaa fiddifa yeroo jedhan maqaa yuutuubii jalaa fiddanii san osoo jala namaa keettanii bareeda jechuudha wal guddisuudha malee waan birootii miti. Akkas godhaa isiniin jedhaa naga qabaadhaa guyyaa gaarii qabaadhaa isiniin jechuun barbaada. I love you. Nagaan tura.